Anshamaa fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin haa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka har'a immoo meeshaa aadaatii fi hodhaa harkaatidha kanan qabadheetoo dhufee kanaafuyyuu asirratti wantoota baay'ee laaltantuyyuu jira akkuma argaa jirtan kana baay'ee babbareedu isiniin jechuun jaaladhaa viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina warroonni chaayinala keenya faarawata tanuu irrattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taachuun gamanumaan affeerraa kooti isiniin jedhaa hedduu babbareedu egaa ka meeshaan kun kan abbaa tokkodha. Meeshaan kun meeshaa barreen gaddaa itti jechuudha. Barana waan galtuuf guyyoota muraasa tafee guyyoota san dursiteetidha jechuudha kan galfatte. Baay'ee na bira ture meeshaaleen kun akka argaa jirtan meeshaan kun meeshaa aadaa qofti meeshaa sagalii. Hodhaan masoobiin daabboo sadii fi akkasuma masoobiin biddeenii sadiidha. Yeroo gaariidha jechuudha kan bitattee teechifattee isiniin jechuun jaaladhaa amma diran hundisaatuyyuu dabaleetoo jira ijoolleen tokko biyyoota rakasutti deemtee bituu hin dandeessanaan jechaa jirtanii yaada keessan naa kennitan. Gaafa biyyoota rakasullee deemtee fidduu maalidha tiraanispoortii isaatiillee akkasuma har'a karaa dheeraa keessatti yoo deemtu feestaalii namni nama harkatti jibba jechuudha. Kanaafuyyuu sanumaa isatti kaffaltee kaan jettee wal qabata hodhaan jechuudha. Dubbachaan ture waa'ee hodhaa kanaa yeroo darbellee fakkeenyaaf safeedii kana yeroo gaarii bitattee masoobota kana yeroo gaariidha kan hojjisiifattee. Isiniin jechuun jaaladhaa kanaafuyyuu haala kanaan baay'ee bareeda. Isiniin jedhaa ka galcheen jira meeshaa kana baay'izawwee guyyaa kaleessaa feesiseen jira. Kara maatii ishiititti jechuudha dhufanii fudhatan maatiin as adaamadha waan ta'eef qopheessitan haala kanaan viidiyoo waraabee ka'eetidha jechuudha kan dhufanii too fudhatanii egaa ka fuunduraan duuban haala isinitti mul'atuunidha viidiyoo kana waraabaa jiru meeshaalee kana laalaa egaa ka. Akka ishiin obboleettiin kun itti hojjisiiste akkuma ishiin hojjisiifatteettan teechise meeshaa kan qorii tokko jabaa tokko jiddu galeessa tokko jabaa tokko jiddu galeessa tokko jabaa tokko jiddu galeessadhaan kan hojjisiiste maaliif kennaa waan ta'eefidha jechuudha. Masoobanni kunillee kennaa mana tokkodha kan galu garuu obboleetti tokkotu hojjisiisee garuu haa ta'u malee maatiiwwaniif kennaa uffatarra jetteeti baay'izawwee as keessatti waa barattan jedhee waan yaadeef viidiyoo kana meeshaa qofa osoo hin ta'in waan irraa barattan. Amma fakkeenyaaf osoo amma meeshaa kana kan ittiin hojjisiiste tokko shiitii tokko bittee galtee kennitee salbaajii tokko naaf fidde jedhu. Meeshaa biyya keessaa kana garuu qorii tokkoo fi masoobii kana yoo fuute too nama tokkoof laatte keessattuu meeshaa aadaa kana namni qallaaliitti gammadaan jiru yeroo kana keessa durbi heerumti tokko waan feellee ta'u biiffee keessatti qorii tokko kan dhabdu hin jirtu yeroo kana keessatti jechuudha. Yeruma gubbaarratti duraanillee miti amma yeroo kana meeshaa keessaan dhabamu qoriin hoo kennaa akkanaa kana namni namaa kenne hagam akka nama gammachiisu anatu beeka. Maaliif ani kennaa baay'eellee waan miidiyaatti hin baafne namoonni baay'een kennaallee naa kennanii jiru. Uffata aadaa obboleettiin koo engada daa'ima kootii hojjisiiste caalaa kana itti gammade homuun jiru. Hoon kana jedhu warroonni kennaa naa kennitan itti hin gammanne jechuu kootii miti miidiyaatti warroonni hin baasne danuun ni jira kennoota adda addaa. Garuu wanni aadaa kun hedduu namatti gammachiisa waan ta'eef warroonni kennaa adda addaa namaaf uffata binnee gallaa akkas goona jettan burcuqqoo tokko bittanii odoo kennaa kennitanii fi isa isinii wayya maqaa isiniif qaba jechuudha. Maaliif kenneen jira nan beeka tanaan duraanii yeroo jalqabaa biyya harabaa deemee hoongalu uffata feestaalii baadheen namootaaf kennaa ture jechuudha. Garuu dudda koo duubas gaxxitumas kan natti himanii too natti komii hunda natti dhiyeessantu jira. Maaliif uffatan kennee fi ani akka kootii gatiitti baaseen bitee galee natti mufatan homaanuuf hin kenne maal uffata isin hin kenne wuy salbaajii fiddee nuu kenniteemoo inni lakkaawwamaa jedhan jechuudha. Kanaafuyyuu warroonni itti bilxoomtan namaaf kennaa kennu baasuun keessan hin oolu achittis diraama yookaan dooraaran bittu. Kana keessa kana lamaan ilaadaa yookaan immooyyuu waa sadiin bittu bakka keessattuu kaajoolleetu biyya arabaatidha jechuudha warroonni kennaa akkanaa kana namaaf kennatan waan ta'eef. Gatuma isa achitti birrii achitti bittan asitti zarazzartanii waa tokko fooxaa tokko shaarbii tokko nama tokko hoo kennaa kennuu barbaadan isiniin jechuuf ammalee ani kennaa irratti dirqama kennuu qabdan jedhee nama gorsuufi miti. Please waan viidiyoo kana gorsaan xumuruu kiyyaa ijaaf qalbii keessan irraa na hambisa. Obboleettiin kun kennaadhaan xumurte gundoo
safeedii yookaan immoo guddoo isa kan daabboo irra godhatanii fi kan biddeen baafatan kana masoobii biddeenii tokkoo fi qorii lama qofa bichaadha mana ofiitii kan barbaadde. Kaawwan namootaaf qorii tokko kennuudhaaf masoobiis akkasitti kennuudhaaf qopheeffattee jechuudha. Maaliif wayyaaf ittan gammadeef waan na biratti hojjisiiste osoo hin ta'in namuma amaluma biyya keenyaa kana laaletuman itti gammadeef. Maaliif goshi alaa dhufteet hojjisiistee nuu kennite jedhu malee salbaajii tokko alaa fiddee nuu kennitee hin jedhaniin. Kana kafana uffeet odoo fiddee kennitee ittiin gammadu namni biyya keessa jiru uffataati alaa fiddeetti jechuudha. Deebisiiti immoo meeshaan achii fidootte qaraxa qabaa in ulfaataa kana meeshaa namni meeshaa itti gammada waan keessattuu biyya keessatti bitameetoo namni hiriyaan isaatti fayyadamu gaafa mana isaatti arguu itti gammada waan ta'eef haala saniin namootaaf kennuu barbaadan haala saniin deemaa siniin jedha. Akkasuma obboleettii kanallee eebbisaa galaa jirti guyyoota muraasa tafee qophooftee jirti kara biyyaatitti dhufuudha fi nagaan itti siyaa galchuu jedhaanii. Egaa kaajolleen baay'ee wal eebbisaan hin jette jedhu. Egaa namni nama eebbisu eebbifamaadha. Kanaafan akkas jedha yeroo baay'ee viidiyoon kiyya kana fakkaatti yaada soo qabaattan akkasuma qeeqa soo qabaattan ta'e yaada keessa saanduqa koomentii jalatti naa teechisuu hin dagatina. Ani yeroo kamuu koomentii isiniin jedhee jira nan dubbisa. Akkasuma immoo hojii koo nan kabaja waan feetanii dhuftanii na gaafattan ani isiniif deebisa jechuudha. Waan biraa itti fayyadamuun mirga keessaniidha. Akkasuma immoo gaafii qabdanii soo ta'e yeroo haalli naa mijatutti isiniif deebisa. Anuyyuu gaafii namni na gaafate obseen darbu. Ofii kiyyaafis namni yoo na gaafate dafeen akka naa deebisuun barbaada waan ta'eef iyyuu isiniin jedha. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabaja. Bakka jirtatti nagaa naa ta'a. Baay'ee.